baay'ee qaba ita beektotirra dhaamsa hoogaheeni Oromoota maraa lubbuun jiraanne turullee wal gaarra akka dootti godhee na jedhee na daraa. Arrayyuu jalqabii shama waliin gahii bara walaas gorii kamiseen kullay mormor gamaa cahee bahii waan baraate dhibbiif dambii doolloo gidaamiif najjootti namuudhaan fedhee oduu isaanii dabeeka hadaraa kee hafee. Imma fi akkaaroo mattuudhaa fi gooree amsanaa qunnamii dagatee kan sarree kanneen baadiyyaadha gayuu dadhabdullee hojii fi booranaa asiidhaa fi baanee hundanaa dubbisii tiimii gattaa'ee dhibaminaaf ta'ee. Baay'ee qaba ita beektotirra dhaamsa hoogaheeni Oromoota maraa dhiyootti injifannoon wal qunnamuuf jirra ja'inaatti hime hawwiif yaada garaa. Waanoowwan koo baay'ee kanneen biyyaa ba'e jiraachuu dadhabee bakka tokko ta'e. Niyaaf jabuuti Suudaanii rakkatu addunyaa cufannaa inni kadirmantu beekatu dhabamee akka bahee na beeka dhabamee ni kufee. Wallayaa shiraatu nuti tuutti jaarri Oromiyaa guutuu keessa naaf barmaari. Afamma kibbaa bahaa fi dhiyaatti Awurooppaa fi Eshiyaa kanneen Ameerikaatti sabboontoota makii hawwii waliin tuqiiqa dhimmimaan koo haqee. Sarriti wala damisha koya sarriti awan kenya keessa kuma kalamota kan kenni goda tuma modalota toli yo tuma tortori awan kenya kuma mal kalamota ormen gana duke ile sidarbata Sakoya sariti, Sakoya sariti, wala dami sakoya sariti, wala dami sakoya sariti, barato tambo, Kannel University, nakamte pileka, kimbiti sintani, najob dam bidolla, kitamis kaptani, ebita dam sudaf, kirira basani, waya ananyatu, rasa sandum tani, sakko